ijoollee shamarran keenya rakkootii qabdan qopheessinee irra proposaalaatiin rakkoo isin biyya alaa keessatti si mudataa jiru erga mootummaatti dhiyeessine amata keenya waggaa tokko keenya shamarran biyya alaa keessatti waa guddaa hojjechuudhaan akka biyyaatti akka sabaatti akka Itoophiyaatti rakkattoota gargaaruudhaan namatu maqaattiin fudhatee maastara gunnatti Mubaarik abbaa miskiinaa Abdii abbaa miskiinaa Asdii abbaa miskiinaa nama danuu abbaa miskiinummaa ittiin fudhatee garuu immoo ijoolleen kun waa tokko fayyadamaa hin jiranuu maqaa gaarii nuu kennisiisanii kabaja nuu kennisiisanii ka'anii kabaja dhabanii kabaja argachuu qabanii jennaan kabajni jarri barbaadan maali nagumaan biyyaa ba'anii reeffaan galuu na dhaabatu namni tokko gaafa du'e akkanitti du'e seeraan qoratamu imbaasiin harka nu darbee kanaaf imbaasii wal nu qunnamsiisaa imbaasii waliin hojjechuu barbaanna wanni hojjennu immoo tolootummaadha bifa miidiyaatiinis bifa maaliitiinis maal jennee qopheessine ijaaramiinsa qabdu jedhan eeyyee jennee ijoollee 200 wayii kan ijaaramtee garee waliin walii fi keessaa waliin jirti jira shamarranii dhiirri Oromoo kutaa 11 jedhu ijoollee warra afaan biraa wajjin rakkina qabnu walii irraa fuunetti nannee kuna hojjate kun warra soddaati jennee achi kennine warri kun akkanaa warri kun sabaaf sablammiidhaan akkatti ijaarannee jirraa jenne maal feetu jedhan beekamtii nuu kennaa eeyyama nuu kennaa al tokkos immoo nu gargaaraa rakkoo ijoollee kana qaamaan bira keenye haasofsiifnee bifa galmeetiin bifa qabatamaatiin bifa paaspoortii jala warra paaspoortii qabuutiin bifa seera qabeessummaan hagamii Dubai keessa namni seera qabeessaan jiraataa hagamii kan seera qabeessan taane hagamii maal seerus waa hunda isinii waliin hojjennaa ijoolleen keenya seera eeganii jiraatan biyya namaa keessa yoo waraqaa dhabanillee akka jedhu waraqaa rakkatanaa tattamaan keessattuu ijoolleen paaspoortii biyyoon tokko Egypt keessattuu fakkeenyaaf Egypt keessatti namni tokko paaspoortii baafachuudhaaf akka waggaa lamaa eega. Dhageessanii an gaafan Egyptii galu paaspoortii malee gale waraqaa wayinaa kennanii bakka akkuma ta'e godhanii nagalchanii. Dhageessanii nagalchanii ana jalaa ol gammaana jedheen beektu wallaahi wa billaahi tataajabu hokkasii ijoollee shawaati intinaan galatoomaan jedhin ana jalaa ol ka'uu dhiiftanii ijoollee warra miskiina jala ta'anii bu'aa jiran obboleetti dhukkubataatti jabaataa jira duubdeen biyya kanatti biyyoo baasiitti galchuufi utuu isii jalaa kaatanii jennaan yaada keetiif galatoomii xiyyaarri hin fuudhu dadhabdee jirti ayaalamtuu naan jedhan xiyyaarri lammii ofiitiif hin taane xiyyaarri dubartii ofiitiif hin taane biyya ofiitiifis hin ta'u wanni kun sirraa qaba waan akkasii jennee baasii hedduu dubbannu walumaa galatti waggaa 2 fa'a edda Egyptii keessatti ta'e paaspoortii kun akka irraa dhaabatu lammiileen keenya paaspoortii dhabaaf waadannoo dhabaniiru paaspoortii hin baasiin dawwannaan du'aniillee reenfi jala akka biyyan gal du'aniillee silaa kabaltiin nama tokko erga du'e maatii tokko kabalamu kan dhabe Saawud Arabiyaa keessa 100 eenyu kan miidhaa kana fidu hin baasii namni eenyutti quba qaba mootummaa si galera kanaafi nu siyaasa keessa hin jirru hin jiraan nusi akka nama tokkotti akka nama hawaasa ofii hojjetaa jirutti gaaffii 60 ijoolleen keenya ittiin du'anii fi ittiin miidhamaa jiran mana tokko keessatti ammas immoo ijoolleen shamarranii waggaa 14 amma waggaa 10 beekaa daataa dhiyeeffanne qabatamaan ijoollee afaanii saasaa mutuun ta'in qabatamaan ijoollee shamarranii man tokko keessa Saawudii keessa waggaa 14 hojjettee afaan kan wallaalte jirti Suuriyaa keessa waggaa 17 teessee afaan kan wallaalte jirti afaan Oromoo jechuudha. Eesh haasaa minaan naan jedhu waan akkasiitii jennaan galatoomaa kun hojiin baasiitii erga immoo isin gargaarettanii miindaan nuti kafallu hin jirru nuti waggaa 13 imbaasota warra amma jiran kana duratti uummata keenyaaf hojjetaa turre miindaan nuti irra barbaannu hin jiru yoo akka sabaatti walii yaadna ta'e akkuma nannee daataa funaannannee waan tokko rakkoo ijoollee funaannannuufi kana fetu danuudha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aboo hajaan kee aboo azaan sirraa ka'u ol kaika ol siyaa qabu qaba barriisika bakka barbaadeetti barriisi amiin jettu amiin hajaan kee aboo azaan sirraa ka'u akka darbattee irra buute darbatee sirraa buutu fayyaan darbatamee sirraa buutu bismillaahi dhukkubni sirraa darbatamu nargaa fuunaan immoo akka namoota tokko
nama gargaarsan jedhame sirrii keessanii kaameeraan atti kennanii kaa'anii erga laayivii cufame fuudhan yaa rabbi na jaanu baas yaa rabbi na jaanu baas hoteelichi kaameeraa qaba gatii ta'ee fi sekuritiidha sirraa fuunaanii narraa fuunaan achumaa miimorii keessaa fuudhamee ummata takasiifama jedha an laayivii kana hin cufu cufnaan immoo kokkee qabamuu koo hin shakkinaa jechuudha ajaan kee boo Musa dau. Agar. Ajang ke abau jadi memang kita jalan herre. Ajang ke agar mana tak. ajaan kee mana tagan waa ajaan kee mana tagan ajaan kee ammoo abau banaa jira du'aa hin kee hin cufu maali beekaa akkuma biriitti bari bal'iseen nana abar kujan nana Ada ke isa dia balak kau nagar. Maa sibra baisha kalir be. la hawla wala quwwata illa billah allahu akbar allah itu kau balik rau. Doni shamarran kana wada bida muja kero gote kana modi as kesa ka hinjera arma kes armi kan budu don mujere baga jadi bagi tuan TV rakung kau ini. enna wodo maganati amma sini ibsun dalle min kana wada na maso sisa wada ndu bachu malba ijolle shamarran biya ba kesertan yero ga baba kesat memang kesanya kamti insyaallah jawata sini odin jira surprise ya jaiba gurra kesan kita bashi gitu kan gurra kesan kat orang ke gurra lek gitu malias baju jira kita ke fatashi kasih siring jalan na wa undar innu undar du patanu dutan du ngatanu muje da beda akas Alex ode digasam Waci ke di betul. Amin. Allahu akbar ashra jolle Aman manager tu soni baat hoga. Mujhe. मैं जब भी ये सारू हुआ कि ऐसा तो गौरन देशु जब हमने ये सेटल घरों में रहते थे डूबे कोई तो बला लो हमारे जब कब ऐसा रहेगा नबी यार वाक़ई ऐसा रहेगा ये बार ऐसा कुवैत Saudi. Juga ka Saudi. सऊदी वल्लाही भी जिंदु हम नहीं जो Saudi. वल्लाही सिरिंज करते मक्का फंतशरू बिलार दुनिया जरा मेरा नाम आमीन जरा में Amin. फंतशरू बिलार मक्का पर बात इस छोड़ करने से जरा में kada jala male mana emor mon unde ka be nyunu garu lammi ke nya kanu sagale tanu no yobe Saudi Allahu akbar Bahrain Saudi ansila Dubai injira ajira wali Dubai wali Allah ijolen Dubai ke sede sani darisha marali butan jabata de bisa wallahi ol badani gadi badani الخمس اللي تبغى نوابراني بنا دبي ستو سعودي لما يجي توبرا مالك شمراني مكاه وعلاقي بوتان بيجي جبتنو بورا تلاقي كذا شكينا نقولي مالو هارك مالو دراك هتودا من شير كذا نوفيلا أفيرا نجارة كذا جباتو أكا هتو تاتي فرجمو أكلا مولمني واسكي جنني Arajamu akamu teman kubati kamu, akamu kubasi kabar, bercu paman mana? Akadoni TV tercula dubi. Walau magalati, jero tu orang dah sini sina, akhirnya kayu kena. Jangkaba kan ni ratar kamu, akhirnya rate Oman hidup berlefame, Kuwait hidup berlefame, Saudi hidup berlestari. I am sorry. Malika ini jangkaba. Dubai. Gandum mana lenjerat. Kembali ke jalan Dubai. Utama mau tumanu atau kurang mungkin anu gargarin. Dubai kamanu tiba se. Atau ajalatan nu. Gandum mati sejarah berarti. Wallahi jangkaba Dubai. Ini Dubai tiba mana? Walau Dubai. Ini kan nanti muras kabashi. Italia. Saudi Arabia ada, Kuwait, tertiba apa tidak cerita itu? Alibi, ketina kini kita beti, akhirnya apa kata dia kita lagi juru, kalau apa kabar makan pisau Allah, unda kesan beri juru na, wanjuru, rakko kalau imbas juru, rakko kalau hawa sekian nyatu juru, jualan kan warna kangkam ni, mahal ida bani,
Geessanii waraqaa warri hin qabne haddaa waraqaa hin qabnu jedhanii biyya lamaa keessa deemaa jiran maaliif dhaban? Jalatu Itoophiyaa miti moo? Jalatu Itoophiyaa wallaallaani moo Itoophiyaa jara wallaallaani? Kan jarri lammiileen keenya paaspoortii dhaban akkaataatti itti jabaate maallaqa dhabanii maaliif ka jedhu jechuudha. Waadanuu waliin mari'anna inshaallah. Akeekaaf kaayyoo keenyaaf garuma miidiyaa keenyaatiin bifa viidiyoo qabuun kan namoota gurguddaa dabalate waa hundayyuu marii goona qaamaan laayivii irratti miidhagastee irratti turtanii akkas taanee nu warri Kuwait akkana taanee nu warri maali utuu lubbuun jiru kana booddee akka Saawud Arabiyaa sanatti ijoolleen keenya walitti qabamtee affeelamtee kana booddee hin jiru karaa keessa maradha. Inni akka durii ijoollee Saawud Arabiyaa dhumaa jirti afaan manaan keessaa qaba obboleessan keessaa qaba yaallam seenaan Saawud Arabiyaa sun hin beeku eessattu biyya nun barbaanne keessa hin teenyu lammiileen keenya immoo mootummichi barbaadu jedhee qabamee maneedhaa jiru biyyichi immoo isa barbaaddi. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaan hiitee jirtu yoo biyyichi hin barbaanne nuti waan hin baasii biisii godhu ijoollee keenya ijaarrannee shabaaba qabna biyya hunda waan ta'eef ijoollee keenya ijaarrannee disippaasii akka gadi teenyee baasuutti jechuudha. Dhageessanii wanna akkas jedhamu jiru kana booddee lammiileen keenya hundi jedha waggaa lama waggaa sadii du'anii minaam yalla wanta kana. Malateessee kalaa kana booddee deebi'ee dhannaan lubbuu isaatti malateessa. Lolaadha jechuudha. Akkasii inshaallah babba jedhe. Warri hoomaanis kanaaf sagalee isinirraa callimnee isinirraa bannee waggaa keenya alhamdulillah itti milkoomneerra walumaa galatti waan gaariidhaan garsiinitti ba'aa jirra nu simachuudhaaf qophaa'a.